wantoonni yookaan haalonni galma keenya guddaa sana biraa nu hambisan akka dhoqqee yeroo miila tokko keessa kaasnee fuulduratti deemuuf jennu miila biraa nu qabanii deemsi keenya iddoodhuma sanatti akka deddeebinu iddoodhuma sana akka turru haalota sanaan akka liqinfamnu taasisuun galma keenya guddaa sana akka dagannu nu taasisan hedduudha. Mee atis of ilaali, wantoota kanas gaafadhaa, wantoota kanaaf deebii qabdaa? Akka harraagessaa samii keessa ol baatee akka balaliitu waamamtee akka lukkuutti kosii haadhaa jiraachaa jirtaa? Akka harree daaraa keessa, akka booyyee dhoqqee keessa gangalachaa deddeebi'aa jirtaa? Tulluu irratti waamamtee ati immoo boolla keessa jiraachaa jirtaa? Namaaf biyyaaf dhalootaaf ta'i yookiin namaaf biyyaaf dhalootaafan ta'a jedhamtee baatee ati ofii kee irra darbuu ofii keetiifuu ta'uu dadhabdee jirtaa? Guddaa ta'i jedhamtee guddaa xinnoo ta'e taatee of argattee jirtaa? Iddoo dhaabbachuu qabdu, haala dhaabbachuu qabdu sanaan dhaabbachuuf yookaan ejjechuuf dadhabdee jirtaa? Deemtee deemsa iddoo jireenya waamicha keessi kee dheebotu sana bira gahuu dadhabdee jirtaa? Waan guddaa harka kee irra jiru sana dhiistee yookaan dagattee wantoota xinnoodhaan gaadi'amtee jiraachuu jalqabdee jirtaa? Mee wantoota kanaaf deebiin kee yoom deebi'a laata?